Ashamaa jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan hamma dhumaatti nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Oduun naannoo Sidaamaa baatee tokko akka mul'istutti pirezidaantiin Sidaamaa akka biyyaa hin baaneef ajajni bahuu odeeffannee jirra. Akka odeeffannoo arganne ibsutti pirezidaantichi doolaara Ameerikaa miliyoona hedduun biyya Ameerikaatti gamoo bitachuusaa shakkamuu fi qorannoowwan malaammaltummaa sadarkaa olaanaa kan birootiin shakkamee mootummaa federaalaatiin gamaagamamaa kan jiru ta'us dhagahameera. Kanaaf yeroo ammaa pirezidaantichi biyya keessaa baqatanii akka hin baane ajajni darbee jiraachuu oduun nu qaqqabdee ibsiteetti. Oduu biroon uummanni Itoophiyaa utubaa jijjiirama dhufee ta'uu qabatamaan agarsiisaa jira. Maqaa masoo diroonii lafarraatiin kan beekaman uummanni Affar akkuma kaleessaa humna nu malee jedhee biyya diiguuf ka'ee haleelanii duubatti deebisan har'as abbaa jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed waliin jiraachuu fi sirna kana deeggaruuf guyyaa har'aa hiriira deeggarsaa bahaniiru. Akka murni muraasni aangoof Dr. Abiy jibbituu osoo hin taane uummanni biyyattii daangaa hamma daangaatti ba'ee gooticha waliin jiraachuu agarsiisaa jira. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii keenyarraa asumaan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.